Walaloo hafuuraa torban dhukkubbii gooftaa. Dhiphina keenya dhiphina kee godhattee, madaa'uu keenya madaa'uu kee godhattee, du'a keenya du'a kee godhattee, nuuf jettee duutee fannoo gubbaa kan ooltee, yaa Kiristoos nutti araaramii maaloo nu fayyisi. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkootti ni amannaa. Ameen. Kiraalaa isoon gooftaa, kiraalaa isoon gooftaa, maaloo nu fayyisi. Yakkaaf cubbuu keenya mi'ati nuuf dhiisi. Fedha keen samii irraa buutee namaaf jettee, dhiiga kee lolaasuu nuun nu fayyifattee. Nutti araaramii dhiisi yakka keenya, addunyaadhaaf duutee nuuf taateetta beenyaa. Yaa Kiristoos ati mootii moototaati, kan hundumaa bitu, samiis ta'ee lafaa maali kan si gitu? Samiis ta'ee lafaa maali kan si gitu? Nuuf fayyisuuf duutee nuuf taate jireenya, nuuf laatte jireenya, bakka yakka keenyaa atoo taate beenyaa. Jaalala dhugaadhaa kan hin qabne sobaa, guyyaa gaaf jimaataa oolte oolmaa jabaa. Guyyaa gaaf jimaataa oolte oolmaa jabaa. Ka'een dhukkubbii keef gocha kee odeessaa, barumaan si faarseen si qofa waaqessaa. Gaafa irreerra teessee seente magaalichaa, daa'imman si faarsan hoosaa'inaa jechaa. Gaafa wixataa miqbiraar seentee, hoolotaa fi hattootaaf samtootaa ati achi keessaa baaftee, har'as dafii kottuu qaccee kee foo'adhuu, nutoo wallaaloodha mee nu barsiifadhu, nutoo wallaaloodha mee nu barsiifadhu. Fagoo gaafa laalu balasii bareedduu, yommuu bira geesse garuu firiin qabdu. Atoo Waaqa dhugaa abaartee gogsita, Alaazaaris haa himu du'aas boollaa kaasta. Alaazaaris haa himu du'aas boollaa kaasta. Gaafa guyyaa kibxataa barsiiste wangeelaa, dhufaatii lammaffaaf amantiif jaalalaa. Warra hamoota santuu si qoruuf si yaalee, ilmi namaa maaliif uumaa isaa wallaalee? Ilmi namaa maaliif uumaa isaa wallaalee? Ati garuu beekaadha sanuu hayyuu cimaa, kan gaaffii deebisu gooftaa kee haddumaa. Uumaa samiif lafaa, uumaa lafaaf samii, barsiisaa dhugaadha. Ilmi durboo Maariyaam nuufoo jireenyadha. Ilmi durboo Maariyaam nuufoo jireenyadha. Kan ati barsiiste si ganus Yihuudaan, kan dhufeef nuuf du'u kanaaf wanti guddaan. Gaafa roobii sanaa walga'an Yihuudoonni haala ittiin si qaban isaan wallaalanii. Yoo shittoo isa dibdu Maariyaam haati shittoo, mee maaluma gooneef yaa namaa mee nutoo, mee maaluma gooneef yaa namaa mee nutoo. Isa waliin naanna'ee maaddii irraa nyaatee, Yihuudaan qarshiidhaan gooftaa gurguratee, Yihuudaan qarshiidhaan gooftaa gurguratee. Gaaf guyyaa kamisaa seera kakuu haaraa, dhiiga isaan bu'uursee jireenya bara baraa, dhiiga isaan nuuf laate nageenyaaf araaraa. Nyaadhaa nuun jedheera haa nyaannu hadaraa, gad jedhee bartootaaf miilla isaanii dhiqee. Abaarsaaf cubbuu xurii kunoo nurraa haqee, abaarsaaf cubbuu xurii kunoo nurraa haqee. Phexros didullee kun hin ta'u jedhee, inni qulleessaadha qulqulluu nu godhe, inni qulleessaadha qulqulluu nu godhe. Maaltu jira mootiin kan miilla sii dhiqu, kan dhiiga isaatiin cubbuu nurraa dhiqu. Kadhatee akka namaa kadhannaa barsiistee, akka nuti hin banneef jireenya nu barsiiste, akka nuti hin banneef jireenya nu barsiiste. Yoo si qabuu dhufan loltootaan marfamanii, kunoo mul'ata gidduun Yihuudaanii, anadha inni jettee rifatan isaanii. Duubatti kukkufuun sodaan dammaqanii. Garuu hayyama keetiin galte harka isaanii, bartoonni kees dhiisan martuu si gatanii. Kan kakachaa ture an sin ganu jedhee, isan beeku ani nama kana jedhee. Akka hoolaa qalmaa callisuu filattee, dhiiga kee lolaaftee du'a nu oolfatte, dhiiga kee lolaaftee du'a nu oolfatte. Aannaan yaaqeffaatti siin deddeebisanii, kan addunyaa qabde siin darbatanii. Addaam dhukkubbiin kee hin qabu madaalaa, arjummaan kee gooftaa jecha keenya caalaa.
duutee du'a ajjeesuu fi fannoo irratti duutee jiraataadhaati jireenya nuuf laatte jiraataadhaati jireenya nuuf laatte. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Torban dhukkubbii gooftaa. Hojii gooftaa. Torbee dhukkubbii guyyaa kibxataa. Torbee dhukkubbii hojii gooftaa guyyaa kibxataa. Guyyaan kun hojiiwwan gooftaa keenyaa guyyaa wixataa hojjetamee fi dubbatame irratti gaaffii warra Hayuudotaa dhiyeessanii fi guyyaa inni deebii itti kennedha. Sababuma kanaaf guyyaan kun guyyaa gaaffii fi barumsaa jedhamees beekama. Gaaffii kanas warreen barsiisotaa fi Fariisotaa kan gaafatame yoo ta'u, barumsa barsiiftuu raajii raawwatamuu fi warreen gurguran mana kiristaanaa keessaa kan ariitu, gooftummaa maaliitiin kana hundumaa kan gootu? Gooftummaa kanas eenyutu siif kenne? jedhani. Maatewos 21:23 jedhaniin kan gaafatanidha. Barsiisonni seeraa fi Fariisonni kun gaaffii kan gaafatanii fi Kiristoos wallaalanii osoo hin taane aangoon isaanii waan jalaa tuqamee fi seera barsiisuu malee ofii waan hin kabajnee fi hojii isaanii isa badaa sana dhoksachuudhaa fi karaa isaan qaban Kiristoos hadheessuu qofa waan ta'eef malee. Hojiiwwan barsiisotaa fi warra Fariisotaa kan hojjetan har'as mana kiristaanaa guutan. Lafa cidhaatti, iddoo ulfinaa, manneen sagadaattis taa'umsa olaanoo waan jaallatanii fi gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan barsiisaa guddaa akka isaaniin jedhanis kabaja Waaqayyoo caalaa kabaja mataa isaanii fi warra jiraatan heddummataniiru. Garuu warra hojii akkasii hojjetaniifis wayyoo! Gooftaan keenyas waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa. Eegas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isin hin dubbattu malee isa dubbattan hojiidhaan hin raawwattani akkuma jedhe. Isaan keessaa tokkoon isaaniillee barumsa inni barsiiseen hin deebine. Yohannis Cuuphaas hin dhageenye. Yommuu Yohannis Cuuphaan qajeelummaa isaan isin barsiisuu dhufe isin isa hin amanne. Qaraxxoonnii fi galmaatonni garuu isa ni amananii. Isin immoo erguma kana argitanii booddee iyyuu gaabbiitti isa hin amanne isaaniin jedhe. Maatewos 21:32. Waaqayyo gooftaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo dhiifama isaa nu yaadachuun nutti araaramuun jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Nama dubbii isaattis jiraate eegamee hamma dhumaatti dhaabbatu Waaqayyoon nu haa taasisu. Walaloo